Hayyee hordoftoota kiyyaa viidiyoo paartii 2 akkuma isin jedhee waadaa isiniif galee viidiyoo paartii 2 walitti jirra. Wantoota guyyaa kaleessaa bitee amma isinitti argisiisuu fi jechuudha. Jalqabarraan gaafa xumuraan afaan tura viidiyoo kan guyyaa kaleessaa meeshaa bitee kana fakkaata. Amma tokko isa isinitti agarsiisa. Hordoftoota kiyyaa viidiyoon kiyyaa kan amma isiniin jedhe akkuma isiniin jedhe wantoota bitanii keessatti tokko isinitti agarsiisa. Yoo viidiyoon dheeratee gabaabsa kan itti aanu yeroo biraatti viidiyoo isin waraaba. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi daawwattoota hordoftoota YouTube channel keessatti argamtan isiniin jedha. Welcome shamarran keessanuu warroota amantii biraallee baga nagaa taatanii nagaan kiyya hordoftoota kiyya hunduma keessanuu alaa fi keessatti guddaa amantii kutaan osoo jenne qilleensarra isin akka qabu nagaan kiyya baga jiraattanii warroonni jalqabarraa hanga ammaan afaan turtan hedduu naaf galatoomaa galata guddaa qabdanii umrii dheeraa naaf jiraadhaa. Hajamra dubbisnaa guutuu egaa viidiyoon kee akkuma guyyaa kaleessa viidiyoo isin waraabee paartii tokkoffaan bigaalaa deemee yeroo paartii lammaffaa immoo wantoota bitee isin agarsiisaa viidiyoon akkasinitti dheeratuun barbaadu yeroo hedduu viidiyoo irratti dheeressanii waan naan jettaniif abshee hordoftoota keessaniin jedhee jira. Kanaaf viidiyoo isin dheeressuun barbaadu amma gamanumaan gara meeshaa bitee dabarraa haaya tokkoffaan isa kanaa shaanta bareedaa baay'ee bareedaa maashaallah tabarakallah isa kanaa jechuudha. Baay'ee bareeda namarraan bareeda yoo barbaade immoo akkanatti kaameraa maalii osoo jiraatee osoo dhaabadhee isinitti agarsiisee baay'ee tokko bareeda baay'ee baay'ee xiqqoodha. Kamera rola la yoo guddaa fakkaate malee ይታያል ها ሰከና ኦኬ ኮንኮኔ ካራዲ ቢፈግራዲ እጁ ኮን ቶሌዝራ ባይ በሬዳ ምስ አከሲ ባይ ቶኮ በሬዳ ዳን abaya kuni hedduu tokko tasuma jedhee jira jechuudha. Baay'ee tokko bareeda. Abaya baay'ee bareeduu taatedha jechuudha. Bareedu nurra yaamraal abaya baay'ee bareedu taatedha jechuudha. Biyya keenya yoo galan baay'ee tokko bareeda. Akkasii shaarbii salleen kan bifuma isaa wal fakkaatudha jechuudha. Baay'ee tokko bareeda. Maashaallah tabarakallah hedduu bareeda jechuudha. Okay, inni kun isa kana fakkaata. Kan bira immoo kan bira isa kana inni kun kan rifeensa tokko isinitti agarsiisuu barbaachisa. Saati gana keessa yaasuun barbaanne tokko isa kana baay'ee viidiyoon dheeratuun barbaadu fi ishis salacha'uun barbaanne waan isin bitachuu qabdanii
surree kana jechuudha. Ni beeytanii kan hin beekne immoo maal inni yoo jettan immoo surreen kun baay'ee tokko bareeda jechuudha. Warri beeytan ni beeytan. Baay'ee tokko inni kuni qaama namaa sabsab godhee bareechaa jechuudha. Waan akka qamisii, waan akka veelloo, waan akka fistaanaa waama kana yoo diratan baay'ee qaama keenya tokko tartiiba godha jechuudha. Qaama keenya baay'ee tokko bareeda. Kanaafuu isa kana bitachuu hin dagatina isin jedha. Warri beektan beektan kan beeyne bitadhaa isin jedha. Baay'ee bareeda. Okay. Kun immoo akkuma asirratti argitan kana kan salaata shirshir salaata jedhamu jechuudha. Shirshir salaata bifa garagaraati jechuudha. Bifa garagaraati. Shirshir salaata baay'ee tokko barbaachisaadha, babal'aadha. Yeroo salaata namatti tola, huccuun babal'aa jechuudha. Baay'ee tokko bareeda. Inni biraa immoo xaafii. Waaw maashaallah tabarakallah. Bifa kanatu natti tolee. Ani gisee hundaa xaafii bituun jaalladha. Xaafiidha baay'ee bareeda. Bifti isaa baay'ee tokko namatti tola. Xaafiidha jechuudha. Xaafii bareeda. Baay'ee bareeda. Lallaafallee furdallee haphii miti. Tokko tokko hin jira haphii jechuudha. Haphiillee isinitti argisiisuu barbaaddanii. Inni kun garuu furdaadha. Baay'ee furdaadha. Baay'ee bareeda kan xaafiin kun jechuudha. Isin durallee yeroo hedduu bitee galee jechuudha. Isin duras namaa kenne malee baay'ee bareeda kan xaafiin kun jechuudha. Akkasii bifa birallee inni jira. Isa kana gosa hedduu bitee. Okay. Bisa saya mau 50 bramo. Wow, masyaallah. Isa kan fakkaata. Inni kunillee baay'ee tokko bareedaadha jechuudha. Baay'ee tokko bareedaadha. Malkiin isa bichaan das nama jedhu. Duubni isaa tokko malachuuyyuu baay'ee tokko yebbuudha jechuudha. Xaafiin kana kun baay'ee bareeda. Haphiin sunillee jira garuu kanatu caalaa jechuudha. Kanatu caala. Yebbuu kanatu caala jechuudha. Yoo bitaman xaafiin amma kana malee gatiin kaan bituun hin barbaachisu. Xaafiin baay'ee bareedni isa kana jechuudha. Malkii garagaraa hedduu bitee. Okay, amma shaarbiidhaan kunillee baay'ee tokko babbareeda. Baay'ee tokko babbareeda. Annarraa hin bareedu maashaallah tabarakallah bismillah. Akkasi. Kun malkii boora jechuudha. Kan akka ammaan ofirraa qabu kana inni kun garuu laafadha. Inni kun immoo malkiitu boora malee akka shaarbii abaayaati jechuudha. Okay. Kan malkii tokko ilaalee jira. Inni kun malkii lammataati. Waaw maashaallah tabarakallah. Hedduu bareeda. Waaw. Hunduun irraa deemaa jechuudha. Okay. Malkii lama. Falmaan turra. Okay. Malkii sadaffaa. Inni kun qamishii biyya fakkaata. Waaw. Hedduu bareeda jechuudha. Baay'ee tokko bareedaadha jechuudha.
ستايلم. اوكي إهم يا عمران نسني بريدة ببريدة شاربين كنيكا كان أبايا تأودا يجودا. اوكي أما كان برا أبايا دا أبايا kun abayaan bifa gurraachati. Abayaan dura isinitti argisiise kun immoo bifa biraati. Abayaan kun immoo bareeda jechuudha. Abayaa inni kun illee baay'ee bareeda. Isa kanallee hedduu godhee bite qaqayyarachuuf jechuudha. Baay'ee tokko babbareeda jechuudha. Kunillee baay'ee tokko bareeda. Okay. Akkasumaan kan biraa kan walumaa ilaalluudha. Abayaa bareeda. Abayaa bareeda jechuudha. Ziippii qabaa jechuudha. Abayaa ziippii qabaa, kiisii qabaa, moobaayilii keessa kaa'atamee deemamuu danda'amaa jechuudha. Akkuma asirraa argitan kana abayaan kun baay'ee bareeda jechuudha. Kan ziippii qabuu fi kiisii qabu baay'ee tokko bareeda jechuudha. Wanta tokko keessa kaa'atama yeroo hunda shaanxaan baatu baay'ee tokko bareedaadha. Carqomni isallee baay'ee bareeda. Carqommaan isaatu jechuudha lallaafadha. Baay'ee xankaarradha. Yani carqiin laafaa ta'e haphii osoo hin taane xankaarradha. Hin lallaafaa xankaaradha. Carqiin baay'ee bareeda jechuudha. Akkana maashaallah tabarakallah. Kana fakkaata waan baay'eedha. Baay'eedha. Oke boonsaan kunillee yeroo gallu baay'ee tokko nu barbaachisaa jechuudha. Yeroo gallu boonsaan kun yeroo gallu waan adda addaa keessa keenya akkanatti harka qabanna. Amma yoo sirraa laalaa xiqqaa fakkaatuma garuu kun inni kun guddaadha jechuudha. Kiiloo 10 harkatti kan akkanatti harka qabatanii jechuudha. Waa hedduu keessa kakkaa'anii yoo boodee baan immoo xiqqoo fannifatanii jechuudha. Kana waan adda addaa keessa kaanii baay'ee bareedu. Shaambantee hedduu tokko dasna jettee jirti. Baay'ee bareeda. Malkiin isiin nama hawwata. Wow. Kida maashaallah. Okay. Wantoonni biraallee kan isinitti agarsiise. Kun immoo sammaadha. Sammaan barbaachisaadha. Kan duraanii sabarasheen haaraa bite. Okay, isa kana sammaan isa kana bitee jira. Maashaallah meeshaan bitee kana fakkaata. Astagfirullah. Isa kana fakkaata sammaani.